Wakana motu ajenda godate olbaun akana entaini wan namni sinjadu dhaggeeffadhu hin dhukkuba dhugaadha waraqaa jala deemachaa jira namoonni illee jala jiranii Mame, dubbadha waa amma jedhu fayyifata qoyyaame. ama Waa sinii na jedhu. fedhadhuu fedhadha al tokko dhiifamana godhi siifan amma dubbiin mubaarikii dubbii akkuma kanaan olola irratti haasa'amu tun ta'in dhukkubuun isaa dhugaadha erga himatee jedhee gaaf tokko nama guddaa irratti himatee du'aa hinaa kadhaa jedhee ustaasota nama gara nama torbaa wayii jiru gaaf sana nan laalaa ture asumaan du'aa hinaa godhaa jedhee gargaarsa guddaa wayii gadhee uummata du'aa kadhachiifatee nama iyyuu boossisee ture mubaarikii waan kana sirriitti hin beeka dhukkuba waan inni qabu sana himateera. Amma yaaliidhaafis akka deemuudhaaf piroosesii qabus immoo gurri kan koo guyyaa guyyaatti waan isa hordofuuf nan dhagaa. Amma wanta ati gootu obboleettii keetti bilbiliiti isa haasaasa kan biraa dhiisi. Obboleettiin kee haa balu amma rafanii bulanii. Yoo isii silkii hin kaafne obboleettii isaan beeku soddaan beeku maalin beeku. Kabajaan haga kabajummaa haga sodummaa si galee nama biraattiin buu jedheera. Kun obboleettii isaatti bilbilaan jira. No, miidiyaatti hin dabarsin miidiyaatti hin dabarsin. No, ilaa mumpee miidiyaatti hin dabarsin. Hadda sagalee kubaalee bituun hin dhageenyu bulu. Abadan. Mamme. Sinii galee. Mamme waan isin jedhu Hadda sagalee mubaarik warra isaarraas ta'e yookaan haati manaa isaa dhufte. Yoon taane obboleettii isaarraa haadha manaa isaarraa soddaa isaarraa hin bu'u. This is my final word. Jechi kun jecha pirezidaant Maammeeti. Afaan waan hin taane afaan kootii baasiftanii boroftaan kan kulfaan ta'inaa dhugaarratti hundaa'een isinii naasa reedi. Fedii haadha manaasaa yookaan mubaarikitti bilbilii mubaarikiin fedii an nagaadha jedhu. Ilaa dhaggeeffadhaa waan tokko ani waan tokko ittiin hubadhaa. Mana Kaalid nama 300 irratti taa'ee mubaarik. Taa'ee Kaalid irraa dubbata waa'ee gargaarsaa. Mamme carranaa kenna. Mubaarik wayyaa mubaarik du'eera yoo ta'e waa wayii shakkee jiraafanii. Bareechaa waan kanaatti hin godhaa hin gaabbitanii. Hin gaabbitanii. Wallahi isa dhugumaan jedhaa warabbal kaaba. Duuniyaan baxabbataan. Bas. Mootii godhadhu achi na to'asaa. Miutii godhadhu maayee. Hello. Mootii godhi dura. Haadha manaa hin fiddamoo nama 1,100 si dhaggeeffataa jira ati obboleettii isaatii abbaan obboleessa kee ina jeeftemo maa inni isin dhoksitan Oromoo. Hirra faajira mana Kaalid ture amma daqiiqaa 5 dura dhaggeeffadhaa Oromoo. Riikardi godhadhaa. Daqiiqaa 5 dura mana Kaalid ture. Mana Kaalid sa'aatii 6 dura galee gaskiira. Meeti sa'aatii 6 miti daqiiqaa sa'aatii 6 miti daqiiqaa silaa dhaggeeffadhaa soba ammas. Ilaa daqiiqaa 30 iyyuu hin teenye erga laayiviin baname. Gastiirra rafee haadha manaa isaanuu fidaatti bilbilaati. Haadha geenyu. Boodan gaabbita amma kolfitu an ilaale ragaxaa jalqabnaan duuniyaa kana irratti naman beeku. Haadha manaa isaanuu fida. Dhaggeeffataa jirtu Oromoo. Sagaleen dhaga'ama miti. Hin dhaga'ama. Dhaggeettii kan aggaarii miti. Haadha manaa isaa fidi. Haadha manaa isaa gaafadhee inni nagaadha yoo jettee ati jechuun gastiirra nama banatee abbaa manaa kee walii isaatti 24 dayyuu sadii as boraa walitti qabattee takkaa sirba kee fiqirii taphataa malee takkaasii obboleessa kee gaafattoo hin argine. Nu immoo hin dhimmamne akka Oromootti nu. Dhimmi isaa dhimma keenya. Kanaafuu haadha manaa isaa irraa baruu barbaanna. Waan tokko natti hin himini haadha manaa isaa nuu fidi. Hayya fidi. Nu dhageessisaan jedhe. Hayya fidaan jedhe. Hayya dhageessaniitu. Koppiliinkiin akka dabareechaa. Amma daqiiqaata kanaa kenna. Daqiiqaata kanaa kenna. Oromoon as jala jirtanuu namni 1,200 dhaggeeffadha. Ani biyya Jarman kana keessa as keessa jiraadhee ollaan koo waan itti jiru hin beeku. Uffadheen hin deema. Bareedeen hin deema. Dhukkuba koo ollaa hundatti himu. Sini galee kan beeku eenyuun illee waa'ee kiyya abbaa manaa kiyya qofatu beeka.
Kanaafuu haadha manaa qofatu beektee erga siiduunaan ol laalte erga reediin erga ji'a tokkotti ani hin argine jedhe. Mucaan kun immoo kaleessa madaakimii ture. Ergixanyaan nyane dhageera. Kunooti obboleettiin isaa marrajaa kana riikardu nu godha. Haati manaa Reedii Mubaarakiin wal bira jirtu. Dubbiinaa quudhiisiiti lakkoofsa kan keenyaa ergisiin jedheera keessaan na dubbisi haadha manaa isaa maalitti goota si nama miidiyaa miti miidiyaarra dhuftee maal si fagootuudha. Haadha manaa kanuu bira dhaqiitii waatsaappiidhaan nu naasoo tokkummaa mataa gadi. jedheera miti Fidaa Mubaarakiin. lakkoofsa kan keenyaa ergisiin jedheera Mubaarakiin haasa'aa si duudhaadha. keessaan na dubbisi ana dhaqee Mubaarakii viidiyoodhaan si agarsiisa. Keessaan na dubbisi miidiyaarra yalla asirratti immoo jaarsa kootuyyuu ana na beekaa jaartii Mubaarakiitiyyuu maaliif beektaa siiduuna ana dhabni dubbiin akka saasarin no karaa ittiin deemtu kun sirrii miti isiin nama miidiyaatii miti kottuutiin adubbisi anatu Mubaarakii si agarsiisa. Fidaa hin dhufti abaaboon fidaanii. Hin fidda wallaahi. Siiduuna Maaliif fakkii asaasif fakkaate ani hadhallee Mubaarakiin haasa'e kaleessa illee Mubaarakiin haasa'eeraan. Mubaarak keessa akka jiru hin beeka kaleessa. Fidaanii haadha manaa. Akkasii. Amma fakkeenyaaf reediin erga ji'a takkaatiin argine torban sadii moo ji'a takkaan jedhe nuti immoo kaleessa walaa itti dubbisaa turre. Hin gaabbitaa Oromoo dhaggeeffadhu. Indee hundatti machuu qabaa mucaanan dhukkubsataan jira jedhee hundatti machuu qabaa. Uffatee dhufee liiviirra fiiltariidhaan taa'uun fayyaa qabaachuudha. Maamme daareektii bilbilteefi si jala kaasuu deemu Mubaarak moo bilbila isaa yaalteetta? Bilbila isaa hin yaalleen. Hin yaalleen mana Kaalid gaafa seenu Mubaarak qophee Mubaarak gastii irra jira dhaggeeffadhu. Maarqos taasisaa gastii irra jira. Namni Maarqos ittaanu hin jiru Mubaarakiin tokkodha. Mucaan kun obboleessa dhabame soddaa dhabame ajamaa mucaan kun rakkatee jira. Mubaarak miidhama guddaa keessa jira wallaahi laasiin. Isa bira jechuun feemasa haadha faaxee jirti fatiyaa jirti. Isa isa soddaaf obboleetti. Maa inni asilii jira. Feemasa meeqa jira kaayiroo keessa makii jirti. Maa yoo dhufanii mee rabbii jedhaati. Mucaan kun bakka dhaqu dhabee Kaalidiin bira seene Kaalid Mahammadiin bira. Waa'ee gargaarsotaa dubbataa ture. Amma obboleettiin sagaltee sa'aatii 6 guutuu achirra ture ni ciise jedhe sooba. Sa'aatii 6 turre tokkoffaadha. Na dhaggeeffadhaa. Lammaffaa mee rabbii jedhaati. Gargaarsan fedhuu jedhaa jiru ammas haa gargaaramu jedhaan jirru. Maa nama maatii tokko wal bira jirtu innis kaayiroo jira. Maa rabbii jedhaati dhaxxanii gaafa jarri ilama fakkeenyaaf mee okee si jalaa kaase mee kee yaalifan erga sila yaalaaf hin ture garuu waasaappiin hin seenu mee ati yaalifan tokko maama Mubaarakuma daarektii bilbiliif. Abadan si jalaa kaase. Abadan ilaali haqa qabannee jirra haqaan dubbataa jirra ajandaa kana kan fide anaa miti. Bakka Mubaarak gastiirra jiru Oromoo dhaggeeffata. Gastiirra kaa'atee Kaalid Muhammad. Maarqos taasisaa. Wajjiniin ta'anii waa'ee gargaarsa Mubaarak dubbannaan noo gargaarsa kanaan jiru. Mucaan kun rakkatee nama himatutti dhabee nama himatu wallaahi sargumaan isin jedha takkaa waa'ee Mubaarak waggaa hadhaadhaatiif jalqabe jechuudhaan Turkii dhaqee haa gargaaramu gaafa jedhamu namni waa'ee isaa dubbate hin jiru. Hadha immoo jechuudhaan kun hospitaala jira jedhamaa jira yookaan du'eera. Wallaahi sargumaan isin jedha. Hayyee wanta hin jedhe hayruu. Soddaan isaa bira jira ollaadha dhaggeeffadha Oromoo. Haati mana isaa jirti lama dhaggeeffadha. Ituu Mubaarak gastii sanarra hin jiraanne wallaahi naasawan. Miira kanaa keessa hin galu. Waa wayiin natti mul'attu jirti. Sii galee. Haati mana isaa dhuftu kunoo soddaa gaafan gaafadhu ji'a tokkoon dura malee argeen beekode wal bira jiru ji'a tokko. Obboleettii isaa gaafa dhuftu hin kolfite kunoo ana gaafadhaa jetti. Wanti nu barbaannu akka Oromootti uummata kana tuffatinaa ready and sayida. Uummata kana tuffatinaa jarri feemasoonnis lolli gaafa nagaa wallaltaniitu dhaggeeffadhaa Oromoo. Ilaa asli haadha faaxe akka gandaattis akka gargaarsaattis makii Oro fatiyaa dhaqaa Mubaarakiin bira yookaan bilbilaa. Sagalee isaanii dhageessisaa. Hin fidinaa mana koo. Sagalee isaanii dhageessisaa. Amma sardamee bu'ee malee
amma erguun ture. Mubaarak inciise saatii kana Oromoo. Inciise Mubaarak saatii kana. Inchiisu. Mubaarak takkuma inchiisu saagan. Ashaa. Mubaarak inchiisu. Mee maal jetta siifaanati? Maal wanta naan jedhu ilaa dhaggeeffadhaa obboleeyyan. Waan kana kan beektu haadha manaasaa qofa. Bas Mubaarak dhukkubsachuuf hin dhukkubsanne kan gargaarsaatti dhiisa. Ilaa yoo haati man ilaalee ente siifuuko yoo Mubaarak dhukkubfatee yookaan yoo ciisee yoo du'es yoo ajjeessanis waan fedhan akka godhanu waan barbaade yoo ta'e haati